Nagaatu. Nagaa. Naguma. Isaa galatu gaa. Tole isheen yuri maqaan kee. Egaa akkuma beektan beekaan jedhama. Beekaadha. No. Tole ishee maal si gargaarure? Waa tokkoon isin gaafachuu barbaade. Tajaajilaadhaan beektu. Waldaa keessan dhufeetanii tajaajiluun barbaada. Taayilaadhaati? Baay'ee cimaadha. Tajaajilatti baay'ee cimaadha. Waldaa keessan dhufee tajaajiluun barbaada. Ani immoo beektu akka dargaggoota warra kaanii bakkee irra deemee bakka dubboota minaamni wajjin deemeen baala gachuun barbaadu waldaa keessanitti qabameen jira dhedheetanii simbira ammoo kuma carraa wal agarree akkamii hin danda'ama wantichi? Hin danda'ama maali beektaa? Amma ijoollee baay'een shamarroota wajjin yeroo isaanii qisaaseessu. Ati garuu shamarroota wajjin deemu mana baay'eetti guddachuun barbaadaa jechuudha. Tajaajila akka taatee sanatti himteetti. Rakkoon qabu kottu bakka si keessumus na bakka kottu. Rakkoon qabu nan dhufa bakka. Bordoftaa sa'aatii afurratti. Sa'aatii afur naa taa'ee sa'aatii afurratti nan dhufa. Egaa beellamtee na ganeeti. Sa'aatii afurratti kottu bakka sa'aatii afurratti na qabamaa. Sa'aatii afurratti anis waldaan naqa achittan si eega. Waldichi iddooma sana miti iddooma gaafichaa sin kiyaa baatan sana. Nan dhufa bakka achuma. Achuma waan ta'eef kottu gaa bakka sin eega. Tole? Tole. Jabaadhu immoo jedhi bakka. Ciao. Ciao. Hello Fikir. Hello bari. Nagaa dhamti. Kamati. Nagaa isaa galata. Isa jirta. Amma siin danda'amu yooni dhufee si dubbisuun barbaade. Siin danda'amu? Sa'aatii meeqatti walaa agarre? Haa ta'u bakka ganama afurfaatti. Bakka. Taate laata ko turte aduu keetti aduun isaa immoo baay'ee cimaa aduun isaa dhufaa jirtu maal dhala maaltu mudate? Egaa har'a waldaa kanatti mucaan kun na beellameera waan ta'eef taayitiin naqee isa eegaa sa'aatii afur jedheera amma bakka sa'aatiin afur ta'eera mucichi dhufaa isa eegee maqaa gorsa konkolaataa ijoolleen gorsa yaaqatanii ba'eessadha waan ta'eef. Maali mucaan kun dhufu yeroo sa'aatii afuritti na beellame hoo maaliif dhufu? Mucaan kaleessa na beellame sun amma yoo naan dhufu jira. Ani ganama dhufanas ture amma kana. Amma sa'aatiin meeqadha? Sa'aatiin ja'aate inni garuu sa'aatii afuritti na beellame. Maal ta'e mucaan kun? Bakka amma ka'ee deema. Ka'ee bakka dhufu waan dhufu miti waan ta'eef ka'ee deemuu qabu. Maali tuni si yaadu ko sammuu godha kan isaa roon beeku. Ofii ta'uu dhaboo. Maali ofii bichaa isaa waan sammuu godha kan isaa waan godha. Ati on ture bakka. Ani si
yaadu kananis baay'een si jaalachaa. Waliin yoo haasofne malee waatti na dhoksitee naan jechuudha. Nampati. Akkati taa'ee waldaa taa'ee egaa olee dhuguma nama waaqayyoo see nan gorsa jedhee. Anabati inni daa'idaa shamarree jimbakkii keessa olii gaddeema kaleessa immoo maallaan jedhe. An fayyaa bakkee taa'e rakkachaa olee isa eegaa olee. Amma kana waldaa taa'aa olee inni dhufeetu iddoo kana taa'etu shamarranii jekka barbaade ta'a. Qooyi amma nan naqa bukkee dhaquun qabu. Abbaa beellama maal hojjettasi? Maal ongeelaa kottaa na gara. Sobiin hin jedhe. Maal si dhukkuba? Amma iddoo kana teessee maal jettaa turte? Amma mana kee maali? Wangeelaa na garadhaa maali? Eessa dhaqaartu isin maamman abaatan? Kunoo asuma obboleettii koodha. Na dhukkubna mana kiimina fidaarti na dadhabde maali? Maal si dhukkuba? Maal mana kiimina qaarta akka barbaade wajjin taa'aa jirtu? Obboleettii koodha wangeelaawwi maali? Maal jettee na beellamteeti? Iddoo kana teessee maal jettaa jirta? Obboleettii keedha obboleettii jina akkas ta'u? Obboleettiidha. Aloo na garadhaa kottaati. Kotta maaliif garaa jabaattu wangeela? Kau main sobi nabat mekat nabat sobi ani okadhe sini ada turu wasi nuji tawal tan male obboleti da lagi sani sini waldatti na beellamte ofii kee mudhufte akka barbaade daalta maallaan jette kalis lakki angela inni sobiin ka dhaabadhu sobuun hin ta'u dhaabadhu kan soba kee ucaal qoyitas gabbaa'ee dhaabadhu gaam gargaartanii soba dha waan ta'eef dhaabadhu dhiistanii ilaa mana dhaggeeffadhaa waan isin jedhu dhaggeeffadhaa waan isin taa'oltan argeera asii wajjin deemaa ooltan isin akka tokko taa'oltan lakki angelaawi maa bakka taa'atu kanaafiyyuu waan ati gochuu qabdu wammuu lammataa gochaa kanatti akka hin deebine sittan himaa meeta ragaaggaa'ee dhaabadhu sinan gorsaa kaleessa maal jettee nan gorsite sa'aatii 4tti nan dhufa waldaa jette tajaajilaa beekamaa itti nattaasoftu an dhuguma nama waaqayyoo seetan waldaa taa'ee si eegaa oole ati garuu sa'aatiitti na beellamtetti kunoo shamarranii jekka barbaadde taate. Ifama wangeelaawi nan balleessi sirrii sin beellameen ture garuu immoo dogoggoreera bakka dhiifama naa godha. Akka goototis obboleetti atis lammuu lammataa hojii akkasii akkan hojjenne dhaloota kanaaf fakkeenya akkamii taa'e isin deemtanii yeroo keessan qisaasessuuf mana waaqayyoo keessa ala deemtanii waan hin taane hojjechuurra mana waaqayyootti galtee dubbii waaqayyoo dhageessan gaarii lammuu lammataa gochaa ammaa kanatti akka hin deebine dubbii sobduu of eeggadhu sobuun dhuma irratti salphina fidaa waan ati kaleessa naan jette yaadadhu har'a garuu sobdee iddoo kam jirtu sirriidha wangeela kanaafiyyuu lamman keessan karaa sirriitti deebi'aa akka sirriitti deebi'aa hojiin taane hojjetinaa beekamsa waaqayyoo sirriitti hojjetinaa dhiifama wangeela sirraa dhiifama naa godhan kai sirraa ishii wangeela deenaa manatti galaa deemaa maali kun sobduun kun baay'ee nama garan dhaloota bara kana akkuma godhu laata iddoo jedhan ittiin argaman an baay'ee rakkadheera dhaloota bara kana baay'een taasisan jaalladha yaa waaqni nutti araarama